Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee Waaqayyoo, maatii Waaqayyoo, waldaa waliin dubbii obbolootaa iddoo jirtanitti nagaa Waaqayyoo baga isiniif baay'atee baga nuuf baay'ate akka mooltan egaa fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee waaree duraa waaqeffannaa sirna tajaajilaa waldaa keessa jiru goolabnee kan laaqanaan duraa jechuudha. Yeroon kun immoo yerootti isa lammaffaa itti ilaaluudha ganama akkuman isin beellamee fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee waaree booda laaqanaan boodatti deebinaa akkuma jedhame jechuudha. Wangeela Luqaasii fi wangeela Yohaannis akkasumas ergaawwan itti aananii jiran akkaataa yeroo qabnuu fi itti ilaaluu qabna. Kanaaf iddoodhuma jalqabne sanaa itti fufnaa. Dura buufanni keenya egaa akkuma ganamaa ibsamuuf yaalametti cuuphaan bishaanii akka barsiisaa fi abboommii kitaaba qulqulluutti maali? Yoomii? Eenyutu abboomee? Eenyuun jalqabee? Maaliif barbaachisa? Eenyaa cuuphamuu? Eenyaa cuuphuu? Maqaa eenyutiin cuuphna yookaan cuuphamna? Eessatti cuuphamna yookaan cuuphna? Akkamitti taasifama yookaan raawwatama? Bishaan itti facaasuudhaanii? Bishaan irratti dhangalaasuudhaanii? Bishaan keessatti cuuphuudhaanii? Yeroo yookaan si'a meeqa cuuphaan bishaanii? Bu'aan isaa maali? Fayyina yookaan jireenya bara baraa namaaf kenna. Gooftatti amanuu moo bishaaniin cuuphamuutu dursa? Waan amanneef moo amanuuf cuuphamna? Nama Gooftatti amaneef moo hin amanneef kenname yookaan cuuphaan bishaanii eeyyamame? Daa'imman yookaan mucooliidhaaf kennameera. Cubbuutti nama qulleessaa. Akka ani hin cuuphamne maaltu na dhoowwa yookaan akka nuti hin cuuphamne maaltu nu dhoowwa? Cuuphaa bishaanii moo dhiiga Yesuus Kiristoostu yookaan dhiiga Kiristoos dhiiga Yesuustu cubbuutti nama qulleessaa isa jedhudha. Ganama akkuma dubbifannee wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 irra kan jirudha. Asuma suuraa isin ergame irratti fakkii sana irratti akka argitan xumura isaa irratti jechuudha. Akka barsiisaa fi abboommii kitaaba qulqulluutti kan jiru garjallaatti egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19. Waan kana ta'eef gaaffiiwwan haqa barbaadoo armaan olitti heeraman yookaan caqafaman kanarratti hundaa'uudhaan waa'ee cuuphaa bishaanii, maalummaa cuuphaa bishaanii, barsiisa cuuphaa bishaanii, seera yookaan sirna abboommii waldaa kiristaanaa keessatti raawwatu akka ta'e ija sagalee Waaqayyootiin, manastirii sagalee Waaqayyootiin akka Waaqayyo dubbatutti, akka Waaqayyo jedhutti kaayyoo cuuphaa bishaanii kennameef, kaayyoo Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee ka'ee immoo abboommii kana waldaa kiristaanaa ishee jaarraa tokkoffaa jirtu kennamee amma lammaffaa deebi'ee dhufuutti immoo akka itti fufuudha. Ganama kanaaf ilaalliraa yaadota ijoo luqisiisaa isinii caqasee gara wangeelaa Luqaasitti ni ceena jechuudha. Cuuphaa jecha jedhu kitaaba qulqulluu keessatti karaa addaatiin caqafameera. Jecha cuuphaa jedhu wantoonni baay'een galuumsan yookaan algaluumsan akkaataan fayyadaman jiru. Isa achi keessatti jecha Giriikii kakuu haaraan ittiin barreeffame baaptiizoo isa jedhudha. Baaptiizoo isa jedhudha. Qaamni tokko yookaan namni tokko bishaan keessa lixee, bishaan keessa seenee, bishaan keessatti awwaalamee, bishaan sana keessa yeroo ba'u baaptiizoo jedhu warri Giriikotaa. Akkasuma wanta tokko, wanta jajjabaa, wanta qabatamu, wanta mul'atu tokko dhangala'aa waan ta'e keessa yookaan bishaan keessatti cuuphanii achi keessaa yeroo as baasan jecha kanaadha kitaabni qulqulluun kan itti fayyadame. Kanaaf wangeela Maatewos boqonnaa 3:5-7 irratti ilaallee turre. Akkasuma Maatewos 3:11 wangeela Maatewos 3:13-14 irra kan jiru ilaallira. Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16, Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 25 xumura irratti wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti caqafameera waliin ilaallee turre.
Wangeela Maarqos keessatti immoo abboommi fi barsiisa cuuphaa bishaanii wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Maarqos barreesse keessatti kan jedhu qabxii 5 ilaallee turre. Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hanga 5. Akkasuma Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 8, Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irrattis ilaallee turre. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 38 hanga 39 cuuphaa isa kamii kan jedhu isinii ibsuudhaaf yaalee ganama. Cuuphaa yoo jedhame illee itti maruu qabna. Inni kun cuuphaa bishaanii wanta hin taaneef jechuudha. Xumura irratti 5ffaa irratti Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 hanga 16 irratti kan caqafamee waliin ilaallee turre jechuudha. Kanaaf wangeela Maatewos keessattis wangeela Maarqos keessattis yoo ilaalle yaada garaa geeddarannaadhaaf yookaan qalbii geeddarachuudhaan cuuphaa bishaanii kana qaama nalaan akkamitti akka mul'isan addabaabayii yookaan namoota fuulduratti mul'inatti akka raawwatamu. Kanaaf waldaan kiristaanas immoo akaakuuwwan cuuphaa kitaaba qulqulluu keessa jiran isinii caqasuun yaala garaa gidduutti Yesuusin amanadheera, jireenya bara baraa argadheera, gooftaan koo waan dhikoosaadha, anaaf jecha nama ta'ee dhalatee namummaa kanaan hin dhiphatee hin giriirfame, hin du'een ajjeefame, hin awwaalame, du'a mo'een ka'e jennee karaa ittiin ibsinuudha waanta ta'eef erga manneen booda amantiidhaan boodatti akka ta'u ilaallee turre. Maqaan gooftaa Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma kan waliin ilaallu akka barsiisa fi abboommii kitaaba qulqulluutti cuuphaan bishaanii wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Luqaas barreesse keessatti maal fakkaata isa jedhu qabxii 9 ilaalla. Qabxii 9 ilaalla. Namoonni gaafii qabdan kallattii kamiinuu gaafachuu dandeessu. Haalli yoo naaf mijate immoo suuta jennee tokko tokkoon kutaa kutaadhaan maalummaa cuuphaa bishaanii kana sirriitti ilaaluu qabna. Wangeela Luqaas keessatti Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Yohaannis biyya naannoo Yordaanos keessa adeemee cuuphamaa yaada garaa geeddarachuu keessan mul'isaa. Waaqayyos cubbuu keessan isiniif hin balleessaa jedhee labse jedha. Akkuma ganama Luqaas Maarqos irratti ilaalle jechuudha. Yohaannis cuuphaan kun maqaa isaa irraa akka ilaallu hin cuupha waan ta'eef Yohaannis cuuphaa maxmaquu Yohaannis yookaan Axmaaqii Yohaannis isa jedhame kana namoota gurguddoo kanaan maal jedhee cuuphamaa yookaan qoodduu kaa'ee yaada garaa geeddarachuu keessan maal godha mul'isa. Kanaaf cuuphaan bishaanii yaada garaa geeddarachuu yookaan amanachuu keenya cubbuun keenya Yesuus Kiristoos ayyaanan nu fayyise sana amantiidhaan fudhachuu keenya karaa ittiin mul'ifnu yookaan seera ittiin mul'ifnu keessaa du'uu fi du'aa ka'uusaa karaa calaqqisiifnu keessaa isa tokkodha. Kanaaf namoonni tokko tokko Waaqayyos cubbuu keessan isiniif hin balleessa jedhanii fayyina Waaqayyoo ilma isaa tokkichaan ilmaan namootaatiif kenne, fayyina Waaqayyo nuuf hojjete, fayyina Yesuus Kiristoos nuuf hojjete, fayyina bilisa otoo ittiin dadhabin otoo gatii hin kanfalin nuuf kenname kana lakkii Yesuus ida'uu cuuphaa bishaanii yookaan Yesuus ida'uu cuuphaa bishaanii ida'uu irbaata gooftaa yookaan irbaata qulqulluu yookaan ida'uu hojii gaarii walqixa ta'a jireenya bara baraa yookaan fayyina bara baraa jedhanii barsiisu. Waaqayyoon garuu kan barsiise fayyinni ilmaan namootaatiif bilisa kan hojjete garuu eenyudha? Waaqayyoodha. Gatii ilmaan namootaa gonkumaa kanfaluu hin dandeenye, baafachuu kan hin dandeenye akka ta'edha sagalee Waaqayyoo keessatti kan ilaallu. Sagalee Waaqayyoo kan inni dubbatu yookaan kan inni dhugaa ba'usa kana karaa fayyinaati. Fakkeenya yoo ilaalle Roomii boqonnaa 1 lakkoofsa 16 hanga 17tti wanti inni dubbatu jira. Ergaa gara warra Roomatti ergamu boqonnaa 1 lakkoofsa 17 yoo ilaalle namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa ni jiraata. Namni amantiidhaan fuula namaa osoo hin taane fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa ni jiraata. Kanaaf qajeelaa kan taasisu mudaa malee kan taasisu ati sirriidha ija Waaqayyoo fuulduratti kan jechisiisu Waaqayyo ofii isaatii kanfaltii ofii isaatii kanfale sanaan gatii ofii isaatii baase sanaan ati kanaan booda ilma koo Yesuus waan amanteef ayyaana waan fayyiteef maalidha qajeeladha jedhee Waaqayyo labsii kana yoo labseef qofa jireenya dhugaa ni jiraata. Namni fayyada.
Fakkeenya yeroo ammaa guyyaa boruu irratti olaalle ximqata yookaan cuuphaa kan jedhu kan namni uffata adii uffate tokko iddoo xuraawaa yookaan dhoqqee bakka xureessu hin deemu. Kanaaf namni Yesuus Kiristoos hin fayye tokko hojii gaariidhaan seerrata kitaaba qulqulluu keessatti heerame sanaan waan fayyaniif yookaan jireenya bara baraa warra argataniif kenname seera gurguddaa lamaadha. Yesuus ofii isaatii raawwatee raawwadhaa kan jedhu inni tokko Yesuus Kiristoos cuuphaa bishaaniitiin cuuphame. Lammaffaan immoo Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee ka'uusaa immoo irbaata gooftaa irbaata qulqulluu kan jedhamu sanaadha. Gara fannootti otoo hin deemin gara du'aatti otoo hin deemin isaan kana barsiisee raawwatee raawwadhaa jedhe waan ta'eef Waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Egaa kitaaba qulqulluu keessa seerota naannoo 4,600 oliidha kan jiru. Kakuu haaraa keessayyuu 1,050tu jira. Tokko tokko yoo ilaalle jechuudha. Kallattiidhaan Yesuus Kiristoos immoo 49 kallattiidha yookaan hawaaraatota bartoota isaa duuka buutota isaa akka isaan raawwatan Yesuus Kiristoos abboomeeti. Kanaaf cubbuun keessan isiniif dhiifama yookaan mul'isaa jedhee Waaqayyo cubbuu keessan isiniif hin balleessaa isa jedhu kana Luqaas boqonnaa 3:3 irratti waldaan tokko tokko yookaan dhaabbileen amantaa tokko tokko kana kaa'u. Kanaaf Waaqayyoon kan nu kanfalee Yesuus Kiristoos qofa akka ta'e. Inni kan biraa Roomeedhuma boqonnaa 3:28 irratti maal jedhaa? Namni waan seerri abboomu hojjechuudhaan otoo hin ta'in amanuu duwwaadhaan Waaqayyo duratti qajeelaa akka ta'u cimsinee ni barsiifna. Namni jedhu wanta seerri abboomu hojjechuudhaan osoo hin ta'in. Kanaaf cuuphaan bishaanii waan Waaqayyo abboome waan Yesuus abboome keessaa isa tokko seerrata. Isa kan hojjechuudhaanii miti jedha. Qajeelota waan ta'aniif tarii kan hojjenna. Namni jedha waan seerri abboomu hojjechuudhaan otoo hin ta'in amanuu duwwaadhaan Waaqayyo duratti qajeelaa akka ta'u cimsinee ni barsiifna. Eenyu duratti? Waaqayyo duratti. Amantii koo, fayyuu dhiisuu kee kan koo namni beeku tokko illee hin jiru. Waaqayyoo fi ana gidduutti kan ta'u. Ergan fayyee ergan Waaqayyoo namane immoo firii kitaaba qulqulluu keessa jiru firii nama fayyee firii afurii qulqulluun sagaleen qulqulluun keessa keenyatti argisiisuu danda'u barbaadu sana argisiisuu dandeenya. Kanaaf namni tokko illee qajeelaa ta'uu akka hin dandeenye dubbata yoo amaneen alatti jechuudha. Seera kamiyyuu eegee hin danda'u waan ta'eef Tiitoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irrattis hin argina. Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irrattis hin argina. Namoota hundumaa fayyina inni kennu ayyaanni Waaqayyoo mul'ateera. ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ayyaana Waaqayyoo mul'ate malee namarraa hin maddine. Hojii waldaa kiristaanaa, hojii keenyarraa, gochaa keenyarraa, dhama'uu keenyarraa, dafquu keenyarraa kan madde miti jechuudha. Fayyinni inni kun yoo ilaale Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irrattis kanuma jedha. Namni seera eeguudhaan osoo hin taane amantiidhaan Yesuus Kiristoositti amanuudhaan qajeelaa akka ta'u jedhee dubbata. Efesoon boqonnaa 2:8 hanga 10tti yoo ilaalu ayyaanni Waaqayyoo karaa kennaan Waaqayyo nuu kenne amantiidhaan kan fudhanne hojiidhaanis miti. Namni kan fayyu namni jireenya bara baraa kan argatu kennaa Waaqayyo ayyaana Waaqayyoon nu fayyisa. Isuma immoo amantiidhaan fudhanna amantiidhaan sidhaan namni tokko illee akka ittiin hin dhaadanne akka ittiin of hin jenne jedha ijoollee Waaqayyoo maatii Waaqayyo. Kanaaf Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irra kan jiru kana caqasuufan waa kanaa deemaa kan hin jiru. Inni kan biraa Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti maal jedha? Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo beeksifte Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa ni argatta. Ida'amni hin jiru, cuuphaan hin jiru, hojiin ta'e hin jiru, gochaan ta'e hin jiru. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante maal goota? Fayyina bara baraa argatta. Kanaaf amantii irratti homtuu ida'ame fayyina bara baraa nuuf hin kennu jechuudha. Yesuus Kiristoos qofa akka ta'e hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 31 hojii ergamootaa boqonnaa 8 30 hanga 39 yoo ilaalle namtichi Itoophiyaa sun akkamitti amanee akkamitti wangeela dhagee akkamitti immoo cuuphamee akka hin cuuphamne maaltu na dhoowwa yeroo jedhellee Yesuus Kiristoos yoo amanteedhe Yesuus ilma Waaqayyo akka ta'e nan amanaa akka jedhedha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti maal jedhaa? Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabna. Ergaa Efesoonitti ergame boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti maal jedha Phaawulos? Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis ayyaana Waaqayyoo, kennaa Waaqayyoo, arjummaa Waaqayyoo, araara Waaqayyoottis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin. Paastiraan dubbata, sadarbeen dubbata, gaaf sanaan biraan jiru dhiiga kootti dabalee miti, bishaan itti dabalee miti, hojii kootti dabalee miti, lallaba koo, faarfannaa koo, sooma koo, kadhata kootti dabaleeti miti. Dhiiga isaa nuuf maal dhangalaasuti
furamuu yookaan dhiifamuu cubbuus qabna. Namna malee waan kana qabnu waan Yesuus hin amanneef nu du'a mo'ee ka'uusaa karaa ittiin argisiifnudha. Cuuphaan bishaanii malee gonkumaa tasuma fayyina akka nuuf hin laannedha jechuudha. Kakuu haaraa keessatti si'a 150 ol fayyinni kan argamu ayyaana Waaqayyoo amantii qofaan akka ta'e eeramee jira. Kanaaf wal hin faalleessu. Hafuura Waaqayyootiin taatoon sagalichaa hafuura Waaqayyoo waan ta'eef ijoollee Waaqayyoo. Efesoonuma boqonnaa 6 lakkoofsa 17 olaallee fayyina akka gonfoo sibiilatti sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadha. Nama biraa osoo hin taane fayyina, gochaa keenya osoo hin taane fayyina, ama'uu keenya, dafqa keenya, sooma keenya osoo hin taane haala sanaan. Qolaasiyaas boqonnaa 1:20 irratti maal jedhaa? Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsa. Karaa isaaniin jedha. Karaa isaa ida'uu karaa cuuphaa bishaaniin nabboomeen jedha. Karaa isaa ida'uu karaa irbaata gooftaa yaadannoo seenaa Yesuusiif yaadannu san itti da'een jedha. Hojii gaarii hin jedha. Kana sirriitti hubachuu qabna. Waaqayyo jedha. Waaqayyo abbaan wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsa. Karaan ittiin araaramne karaa cuuphaa bishaanii osoo hin taane karaa seera waldaa raawwattuuf raawwachiiftu yookaan raawwadhaa jedhee nu abboomee osoo hin taane Yesuus Kiristoos kana qofaan akka ta'e akkamitti yoo jedhame dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti waaqa irratti nagaa buuse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'e sanaan aarfama sana wareegama sanaan maal ta'e waaqa irratti lafa irratti Waaqayyo maal godhee nagaa buuse malee bishaan dhangala'e sanaanii miti. Bishaan keessatti cuuphamnu sanaanii miti. Yookaan akka waldaan tokko tokkootiin bishaan nama irratti faca'u sanaanii miti. Waaqayyoon hubannaa isaa nuuf baay'isu ijoollee Waaqayyoo maatii Waaqayyo. Phexros maal jedha? Yeroo achi geenye ilaalla. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti namoonni sun amananii namoonni 3,000 akkamitti akka cuubaman ilaalla. Sanaan booda boqonnaa 3 irratti waanta ta'e akkamitti namtichi sun akka birmadummaa baay'inaafummaa sanarraa ilaalla. Boqonnaa 4 irratti gaafii kana yeroo gaafatan namichi kun akkamitti fayyee isa jedhamu qaamana laan isaan fayyina isa kan foonillee yeroo gaafatan akkaataan as keessatti caqafameen jechuudha. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Takka hidha'uun hin barbaachisu. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee Yesuus Kiristoos qofaan malee erga jedhee bishaan duwwaadhaan bishaan itti da'uudhaan yoo jenne yakka dhiifamaa fi araara hin qabne kitaaba qulqulluu irratti hojjetaa jira jechuudha. Isa kana hayyoonni kitaaba qulqulluu maal jedhu? Akka waan dirqisiisanii gudeedanitti lakkaa'ame. Waan kitaabni qulqulluun jechuun barbaanne, waan hafuurri qulqulluun jechuun barbaanne, waan taatoowwan yookaan barreessitoonni kitaaba qulqulluu jechuun barbaanne hafuura qulqulluun keessa isaanii sana kaa'e jechuun barbaanne yeroo jechisiifnu dirqisiisanii akka gudeedutti lakkaa'u. Waaqayyo kana jalaa nu haa baraatu. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee jira dhagaadha jechuudha. Maaltu itti irra ta'e Yesuus? Hojii keenyan akka fayyinu jalqaba akkas hin godhuu jiru. Kanaaf sirriitti ilaaluu qabna obboloota ko. Waaqayyo bishaan keessa darbee fayyisuu danda'a jechuu dandeessu. No, fayyinni bara baraa jireenyi bara baraa waaqa guutuu nama guutuu kan ta'e Yesuus Kiristoos kan hojjetan. Amala kana kan qabu immoo hin jiru. Bishaan uumama ilmaan namootaatiif uumame waaqas miti namas miti bishaan yookaan uuma miti bishaan. Nu fayyisuu hin danda'u gonkumaa. Mana sirriitti ilaala. Sirriitti ilaala. Kan biraa ittiin fayyuu nuuf hin ta'u waaqa jala ilmaan namootaatiin maal hin taane hin kennamne. Kanaafuu hubannaa sagalee Waaqayyoo kana keessatti isa kana laaluun barbaachisa. Lammaffaan kan inni jedhu maalidhaa? Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti akkuma kanattis Yohaannis namoota cuuphamuudhaaf baay'atanii gara isaatti ba'an. Yohaannis cuuphan jechuudha. Namoota maal ta'uudhaaf cuuphamuudhaaf baay'atanii daa'imman miti mucoolii miti namoota gurguddoodhaa cuuphamuudhaaf jedha. Raccaamuudhaaf irratti dhangala'uudhaaf hin jedhu gara isaatti ba'an cuuphamuudhaaf baay'atanii hedduu ta'anii gara isaatti ba'an gorsuutti ka'e. Kaayyoo cuuphamaniif maaliif akka cuuphaman Yohaannis cuuphan maaliif akka cuuphu karaa akkamii yaada garaa geeddarannaa kan akkamitti akka qopheessu isaan gorsuutti ka'e. Gaaffii tokko tokko mee walaa gaafanne ijoolleen cuupna yoo jenne kitaaba qulqulluu keessatti ragaan tokkollee hin jiru waan ta'eef inni ilaallaa cuuphaa maatii fi cuuphaa ijoollee ilaallatu jedhamee akkaataan kaa'amee jira. Luqisiiwwan sana ilaallee dhuguma akkas jedhaa kan jedhu kitaabni qulqulluun haa dubbatu ni dubbatu isa Waaqayyo jedhaa dubbatu jedhee akkuma Phexros ergaa isaa duraa boqonnaa 4:11 irratti heerame jechuudha. Gorsuutti ka'e isin ijoollee mar'ataa nanaa eekkamsa isinitti ba'uuf jiru jalaa akka baqattaniif eenyutu si yaadachiise?
eekkamsa waaqayyootti dhufu kana dhiiga Yesuusin yookaan Yesuus masiicha isa dibame kanaan amananii fayyuudhaan ayyaana waaqayyoo kennaa waaqayyoo kanaan akkamitti akka oolan kana maaltu si yaadachiise jedhee dinqisiifachaa ajaa'ibsiifachaa jarreen kanatti yeroo dubbata argina cuuphamuudhaafi. Luqaas boqonnaa 3:12 irratti immoo maal jedha? Warri qaraxa fuudhan immoo cuuphamuudhaaf dhufanii yaa barsiisaa nu'oo maal goonu ree ittiin jedhan. Warri qaraxa funaanan hojjettoonni mootummaa jechuudha. Warri qaraxa fuudhan kun warri qaraxa funaanan guuran kun dhufanii yaa barsiisaa nu'oo maal goonu jedhan. Maal gochuudhaaf? Cuuphamuudhaaf jedha, raccaamuudhaaf argaa jiru waan ta'e waan inni hojjetu waan ta'eef warreen gurguddoodha jechuudha hin gaafatan. Ijoolleen kana gaafachuu dandeessire? Mucooliin kana gaafachuu danda'uure? Inni ilaalla waan ta'eef abbanni tokko waldaa kiristaanaa abbata amantoota waldaa kiristaanaa keessa warri gurguddaan amanuudha yoo fayyan daa'imman immoo bishaan hin cuuphamuudhani. Waaqayyoon daandii fayyinaa tokko qofa qaba. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti Yesuus karaan dhugaan jireenyi sana anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa koo hin dhufu. Mangadi munati mi'ooti mineenan በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ ማንም የለም። በቃ ጀለ ሰረሬ ካይራ waaqayyo. Kanaaf obboloota ko isa waaqayyo jedhe fudhachuu qabna. Isa Yesuus barsiise fudhachuu qabna. Salphaa nutti fakkaachuu danda'a, laayyoo nutti fakkaachuu danda'a. Tarii anaanis immoo yeroo kanatti maaliif kana barsiisu, maaliif kana caqasuudhaaf dhamaa jechuu dandeessu. Obboloonni keenya bishaan hin fayyisa warri jedhan, qulqulloonni hin fayyisu warri jedhan, kadhannaa dhiirota baay'ee dubartoota adda addaatiin fayyina warri jedhan, fakkii adda addaatiin fayyina warri jedhan, nyaataaf dhugaatii dhiisuudhaan guyyaa adda addaa soomuudhaan fayyina warri jedhan. Wantoota hedduudha kan jiru waan isaan keessa jiran ija sagalee waaqayyooti yoo laalle nutti dhagahamuu qaba, barsiisuu qabna, dubbachuu qabna. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Luqaas boqonnaa 3:16 irrattis immoo akkas jedha. ዮሐንስ ለሁሉም እንዲህ ሲል መለሰላቸው፣ እኔ በውሃ አጠምቃቸዋለሁ፣ ነገር ግን እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃቸዋል። ዮሐንስ ሞ ማል ጎዴ ዮሐንስስ ዋን isaa yaadan kanaaf warra gaafii gaafatan sana warra qaraxa funaanan kanaaf yemmuu deebii hunduma isaaniitiif kennutti gaafii isaan gaafataniif deebii yeroo laatu deebii yeroo kennutti maal jedhee ani bishaaninaan isin cuuphaa itti maa jira, ani nan ergame karaan haraa jira, karaan sirreessaa jira, lallabaan jira, dubbataan jira, gara masiicha sana fayyina keessaniif dhufe sana isa abboonni dubbataa raajonni dubbataa turan waaqayyoon kan qopheesse hoolicha waaqayyo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu kan jedhame hoolicha waaqayyo isa gorraamuudhaaf dhufe aarsaa ta'uudhaaf kan dhufe kana malee hoolicha waaqayyo ida'uu bishaanii hoolicha waaqayyo ida'uu cuuphanaan isin cuuphuu jechaan cuuphaa inna fuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha. Yesuus immoo ga'eensaa kan cuuphu cuuphanii Yesuus cuupha fuura qulqulluudhaan nama cuupha jechuudha. Yoom isa jedhu tarii gaafa waa'ee hafuura qulqulluu eenyummaa hafuura qulqulluu nimaatooloojii yeroo qorannu yookaan qayyabannu itti deemuu dandeenya. Waa'ee cuuphaa bishaanii qofa waan ilaalaa jirruufan iddoon barbaachifne yookaan mata dureen barbaachifne keessa galuun akka naaf hin taane waan an beeku feetu. Luqaas boqonnaa 3:21 irratti maal jedha? ሕዝቡ ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስም ተጠመቀ አለ። Sabni hundinuu yeroo namoonni hundinuu cuuphamanitti namoota gurguddoodha warra dhagaa waan ta'e. Yesuusis maal godhe? Hin cuuphame jedha. Yesuus itti faca'e yookaan itti raccaame osoo hin taane irratti dhangala'e osoo hin taane Yesuus hin cuuphame baaptiizoo isa jedhu kana. Namoonnis hin cuuphamani, Yesuusis hin cuuphame. Kanaaf namootanis waldaa kiristaanaatiin maal godhe? Maatewos 28:19 irratti dhaqaa maqaa abbaa kana ilmaa kana fuura qulqulluutiin maal godha? Cuuphaa jedhe. Kanaaf hin cuuphame. Otoo inni kadhachuutti jiru waaqni baname. Yesuus Kiristoos kadhataa jiru samiin hin baname, Waaqayyo abbaan hin dubbate. Yesuus laga Yordaanos keessatti cuuphamee jira yookaan cuuphamaa jira. Hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufe kana sadanummaa yookaan tiriiniitiin sillaaseen akkaataa itti mul'atan. Ilma koo isa jaallatamaa kabajamaa gammachuun koo karaa isaatiin kan raawwatamu kan fiixan ba'u isaadha jedhee Waaqayyo abbaan isa dhagaa
kan jedhe isaadha. Kanaaf Yesuus biddeenni jireenyaa an arga jedhe, karaan jireenyaa an arga jedhe, balballi hoolotaa an arga jedhe, karaan dhugaan jireenyaa an arga jedhe kan biraan qabnu jechuudha. Yesuus karaa kan barsiisu qofa osoo hin taane karaa jireenyaa kan ta'e. Yesuus dhugaa kan barsiisu qofa osoo hin taane ofii isaatii dhugaa kan ta'e. Yesuus jireenya kan ta'e. Yesuus Kiristoos waaqa kan ta'e, uumaa kan ta'e, fayyina kan ta'e. Isaadha waan ta'eef hin cuuphame jedhee dubbata. Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irratti immoo ቀረጥ ሰብሳቢዎች እንኳ ሳይቀሩ ይህን የሰው ሁሉ የሰሙ ሁሉ ቀረጥ ሰብሳቢዎችም ሳይቀሩ እንኳን ይህን የሰሙ ሁሉ በዮሐንስ ጥምቀት በመጠመቅ ለእግዚአብሔር ተገቢውን ምላሽ ወይም ክብር ሰጡት ይላል። አፋን ኦሮሞቲን ማል ጀዳ ወሪ ቀረጠ ፉደኒዩ ዋቀዮፍ ዱጋ ገልቸኒ ጩጳ ዮሐንስን ማል ጎዳኒ ጩጳማን waaqayyoof dhugaa galchanii waaqayyoon galateeffatanii ati sirriidha jedhanii abboommina ati kennite sirriidha jedhanii tole jedhanii waaqayyoof dhugaa galchan jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifamaa ta'u. Kanaaf ijoollee waaqayyoo maatii waaqayyoo sirriitti hubadhaa, sirriitti qayyabadhaa. Luqisiiwwan kennamu ilaalaa, qoradhaa, dhaggeeffadhaas. Sagalee waaqayyooti waan ta'eef sakattaati ilaalaa. Sa dhugaa ta'e fudhadhaa, dhugaadhaan jiraanna, dhugaadhaaf jiraanna waan ta'eef dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan aladda jedhee Phiilaaxoos fuulduratti Yesuus akka dubbate dhugaa sagalee waaqayyoo kana qabannee dhiyaachuu qabna gaa. Waggaatti si'a tokko uummanni walitti qabame kun akka guyyaa boruu guyyaaf ta'ani isa ta'uu miti, waan akkasiitii miti. Guyyaa dhaloota kootis naa kabajaan jenne Yesuus, guyyaa du'a kootii du'aa ka'uu kootis naa kabajaan jenne. Guyyaan bishaan hin cuuphamin naa kadhataan jenni. Yoom jalqabame kan jedhu jaarraa meeqaffaa nama eenyu jedhamuun bara kame kan jedhu seenaan kaa'ee jira. Inni ilaala. Laayyoo nutti fakkaata. Gara kitaaba qulqulluu fidaa jirra. Kitaaba qulqulluu keessa galchaa jira. Keessummaa kan ta'an, alagaa kan ta'an, nyaapa sagalee waaqayyoo, farra sagalee waaqayyoo, summii kan ta'an, jaarrota baay'ee, namoota baay'eedhaan, haalota baay'ee keessa kan dhufan hundumaa akka sagalee waaqayyootti dhiyeessinee waaqayyo siif dhiyeessine, waaqayyo siif daballee jechaa jira. Waaqayyoon hingaa jedhee nuu kenneera, isa hingaa jedhee nuu kenneen jiraachuu qabna. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kanaafuu waan dhibanamee. Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 30 irratti immoo 29:30 wanti gargar baaseef akkaataa ibsasaa akka namootaaf ifa ta'u. ፈሪሳውያንና ሕግ አዋቂዎች ግን በዮሐንስ እጅ ባለመጠመቃቸው እግዚአብሔር ለእነርሱ ያለውን ዓላማ ምን አቀለሉት ይላል። ፈሪሶonni fi barsiisonni seeraa garuu Yohaannis biraa cuuphaa argachuu diduudhaan waan waaqayyo isaaniif yaade maal godhanii tuffatan. Waaqayyoon kan isaaniif yaade ilma isaa Yesuus Kiristoos hin fayyanii amanatanii jireenya bara baraa harka argatan. Waaqayyo abbaa wajjin karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos akka araaraman. Isa kana ammoo yaada garaa geeddarachuu isaanii, qalbii isaanii jijjiirrachuu isaanii karaa ittiin mul'isan kana cuuphaa isa qaaman alaa addabaabayii irratti mul'inatti dubbatamu kan raawwachuu diduudhaan tuffatanii maal godhani kaayyoo waaqayyo isaaniif qabu yookaan waaqayyo isaaniif yaadee irratti yeroo qoosa yookaan jallina hojjetan ni argina. Maarqoos boqonnaa 10 lakkoofsa 38-39 irrattis ganamaa ilaaluudhaaf yaalleetu. Ni 8ffaan Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 50. Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 50 ነገር ግን ይላል የሚጠመቀው ጥምቀት አለኝ ኢየሱስ የቻ ጅራ አኒ ጩጳን ጩጳሙ ጅራ የቻ ጅራ እስኪፈጸም ድረስ እንዴት ተጨንቃለሁ። ጩጳን አኒ ጩጳሙን ቶኮ ጅራ ጅራ ኢየሱስ በርቶታሳ በርሲሳ ጅራ duraan cuuphameera ilaalleera Maatewos keessatti Maarqos keessattis Luqaas keessattis caqafameera. Amma garuu Yesuus Kiristoos maal jechaa jira? Cuuphananii cuuphamuun ta'u tokko jira, dirqama ta'uu kan qabu must tokko jira. Jecha cuuphaa jedhu waame cuuphaa bishaanii mitu jechuma waan argineef cuuphaa jechuu hin dandeenye. Bishaan kitaaba qulqulluu keessa jiru waan argineef bishaan jechuu hin dandeenye. Bishaan wantoonni fakkeeffaman baay'ee jiru waan ta'eef
Cuuphaa jecha jedhuun wantoonni baay'een bishaaniin ala fayyadamanii yookaan dhimma itti ba'e kitaabni qulqulluun barsiisonni kitaaba qulqulluu barreessonni kitaaba qulqulluu bara sana turanii fi waaqayyos dhimma kanatti ba'eera waan ta'eef isa kanallee ilaaluu qabna. Jira. Amman raawwatamutti attaman dhiphadhaa laata namummaadhaan yeroo dhiphatu inni kun maanni cuuphaa du'aa, cuuphaa rakkinaa, cuuphaa gidiraa kan jedhame. Xoofoo sana keessa galuudhaaf, xoofoo sana dhuguudhaaf, rakkina kana qormaata kana cuuphaa kana keessa galuudhaaf Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan raawwatu sana, fannoo irratti ba'aan cubbuu keenyaa kan irratti fe'amu sana, hambaltiin kan falu sana gidiraa isarra ga'u yeroo dubbata arginaa. Waaqayyoon ayyaana isaatiin sagalee isaa hubachuu qalbeeffachuu akka dandeenyu nu gargaara. Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 4 Luqaas keessatti isa xumuraa jechuudha. Qabxii 9 nan kaa'e waan ta'eef Luqisii waa'ee cuuphaa bishaanii dubbatu jechuudha. Boqonnaa 12 lakkoofsa 50 cuuphaa bishaanii miti jecha cuuphaa jedhu qofa. Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irratti immoo maalidha? Cuuphaan Yohaannis cuuphee Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame ganamas ilaallettu. Warri Fariisotaa Yesuus dhufanii yeroo gaafatan. Maaliif cuuphaa yeroo jedhan? Ati Eeliyaas ergan taane, raajota keessaa tokko ergan taane, Kiristoos yookaan Masiicha ergan taane. Cuuphaan Yohaannis cuuphee Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame? Cuuphaa jedhan isaan Yohaannis cuuphee jedhan. Kanaaf cuuphaan haala kanaan kan raawwatu yookaan haala kanaan kan galma ga'uudha waan ta'eef hubannaa sagalee Waaqayyoo keessa taane akkaataa sagalichi jedhuun sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan isaan kana raawwachuu akka qabnuudha. Maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akka barsiisa fi abboommi kitaaba qulqulluutti cuuphaan bishaanii wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis barreesse wangeela Yohaannis keessatti isa jedhuun immoo itti ceena. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 24 fi 25 irratti akkas jedha. Warri isatti ergaman immoo Fariisota keessaa turan gara Yesuusitti. Isaan kun itti dabalanii ati Kiristoos yookiis Eeliyaas yookiis raajicha ergan ta'anii maaliif cuupharee jedhanii isa maal godhan gaafatan. Yohaannis cuuphaa kana bira dhaqanii Fariisota keessa warreen itti ergaman ati eenyudhaa miti? Eeliyaasii miti yookaas raajicha miti yookaan Kiristoosii miti maaliif cuupharee jedhanii gaafatan. Sanaan booda deebiin laatu argitu. Ani kophee miila isaatti hiikuu hidhuu nama hin dandeenyedha. Hidhata kophee isaatti. Isatu na caala'oo, isatu na uumeoo, isatu na ergateoo. Ani sagalee duwwaa lafa onaa keessaa iyyuudha. Jedhee tiitinnaa garraamummaa gad of qabuudhaan ergamatti kenname qofa lallabaa ture. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa, isa cubbuu ilmaan namootaarraa fuudhu jedhe Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti. Kanaaf in gaafatan maaliif cuupharee jedhanii isa gaafatan. Maaraccaata maa bishaatti facaaftaa osoo hin taane gaaffii kana gaafatan jechuudha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irratti wanti dubbatame jira waan ta'eef Museen Waaqayyo raajii akka kootii obboloota keessaa isiniif hin kaasa obboloota gidduudha. Lubbuun isan dhageenye lubbuun isan fudhanne hin simanne hin baddi jedhee kan dubbateera waan ta'eef. Lammaffaan wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti maal jedha? Yohaannis immoo ani bishaaninan isin cuuphaa. Ammas deebisee wangeelota keessatti egaa deddeebaata. Wangeelonni waa'ee Yesuus, hojii Yesuus hojjete sana, dinqii Yesuus hojjete sana, barumsa Yesuus barsiise sana yeroo barsiisan eenyummaadhuma tokko hojii inni karaa adda addaatiin hojjete kana yeroo ibsan angilii adda addaatiin ilaala waan ta'eef kanaaf iddoo tokko tokkotti immoo akkaataan itti ibsa wal fakkaata waan ta'eef wangeelota wal fakkaatoo yookaan sinoptic gospels warreen jedhaman kanaadha waan ta'eef waliin ta'anii arguu waliin ilaaluudha isa kana yeroo ibsanidha jechuudha. Inni tokko karaa fuulduraatiin ilaaluu danda'a, inni tokko karaa bitaa, inni tokko karaa mirgaa, inni tokko immoo cina isaatiin karaa adda addaatiin nama tokko seenaa nama tokko ibsuudhaaf yeroo fayyadamanidha waan. Kanaaf isa kana maal jedhee Yohaannis immoo ani bishaaninan isin cuuphaa. Yohaannis እንዲህ ብሎ መለሰላቸው እኔ በውሃ አጠምቃቸዋለሁ ወይም በውሃ አጠምቃለሁ። በቃ ሀቀሳ ዱበታ
Yohannis boqonnaa tokko lakkoofsa 28 irratti immoo wanti kun hundinuu Yordaanos gama Beetabaraa iddoo Yohannis cuuphaa turetti ta'e. Wanti kun hundinuu raawwiin kun hundinuu seenaan kun hundinuu cuuphaan kun sirni kun wanti kenname kun hundinuu Beetabaraa iddoo jedhamu iddoo Yohannis itti cuuphaa turetti Yordaanos gama cuuphaa turetti jedha achitti ta'e jedha. Wangeela Yohannis boqonnaa tokko 31 irratti immoo maal jedha? Akkamitti dubbata sagalee Waaqayyoo ani ofii kootiyyuu isa hin beekne garuu Israa'elitti akka inni mul'ifamuuf bishaaninan namoota cuuphuu dhufe. Maalidhaan? Bishaaninan namoota cuuphuu dhufe. Meeshaan cuuphuu dhufe jechaan, uffatan cuuphuu dhufe jechaan, horiin cuuphuu dhufe, beeladan cuuphuu dhufe jechaan iddoo tokko tokkotti hin cuuphu waan ta'eef, gaangee hin cuuphu, harree hin cuuphu waan ta'eef. Yeroo dhukkubsatte waan ta'eef fannoodhaan rukutanii waan an arge waan seenan keessa dabarseedha jechuudha. Iddoo tokko tokkotti haadhotii yeroo daan manni sun xuraa'ee irkusii ta'eera jedhanii cuuphaadhaan qulqulleessu waan ta'eef. Yeroo tokko tokko horiin yoo bakkatanis yookaan aaduun sun waan ta'e yoo ta'e albee sana akkaataa itti fayyadaman jira waan ta'eef. Kanaaf kaayyoo cuuphaa bishaan akka laayyootti hin ilaalina adaraa keessa. Salphiftanii hin ilaalina. Beekumsa keenyan, dandeettii keenyan, ilaalcha keenyan, barnoota keenyan, cimina keenyan, shaakala keenyan, duudhaa amantii qabnu sana gararraa dhalmi Waaqayyo hojiin nuuf hojjete waan ta'eef callifneetuma akka laayyootti ilaaluu hin qabnu. Mee ilaalaa, miidiyaa ilaalaa, televizyiina ilaalaa, wanta amma ta'aa jiru, wanta calaqqisiifamaa jiru, akkaataa cuuphaa bishaanii iddoo namoonni itti cuuphaa, akkaataan uffannaa isaanii, akkaataan wanti ta'e ta'aa jiru kana hundumaa yoo ilaaltan Yesuus Kiristoos namanne taanaan namoonni miliyoonni amma kana jaallatanis jibbanis gara bidda bara baraa eekkamsa Waaqayyootti deema. Kanaaf haqa sagalee Waaqayyoo lallabaa dubbataa kan jiru, himaa kan jiru. Dhagaa dhaggeeffadhaa, gooftaadhaaf karaaraatti tolchaa jedhamee Milkiyaas keessatti kan barreeffameef sana immoo Yohannis cuuphan dhufee yeroo lallabu yeroo barsiisu kanaadha. Isa fudhadhaa, isa simadhaa, inni ilma Waaqayyootis jechaa ture. Inni olaa Waaqayyootis jechaa ture. Ani argeera, ani fudhadheera, kanaafan dhugaa ba'a jechaa ture. Har'as dhugaa kan baanu bishaanicha osoo hin taane. Har'as dhugaa kan baanu wantoota qaama nalaa, sochii qaama nalaa osoo hin taane. Sochii nuti taasifnu osoo hin taane isa Waaqayyo jedhe kanaadha. Guyyaa gaaf tokko Waaqayyo fuuldura dhaabanna waan ta'eef, goofticha fuuldura dhaabanna waan ta'eef, waan dubbanneef illee jira, waan hojjenneef illee guyyaan itti deebii laannu jira. Firdiin amantoota irratti faradamu jira. Firdiin hin faradam jireenya bara baraa kunanee bara baraa Yesuus Kiristoos nurraa fuudheera namni nutti faradu hin jiru. Warri kan Kiristoos ta'an firdiin isaanitti faradamu hin jiru. Garuu erga manneen booda hojii hojjenne sanaaf wanti firdii amantootaa jedhamee kaa'ame jira. Kitaaba qulqulluu keessa akaakuu firdiiwwan shananii sana jira. Warra namannee watti nutti hin faradamu. Waan hojjenne sanaaf guyyaan itti deebii laannu jira. Kanaaf har'a sagalee Waaqayyoo irratti hundaati. Waan dhageessan kana sagalee Waaqayyootiin qoraa laalaa. Yesuus da'uu bishaaniiti moo kan isin fayyise? Yesuus da'uu seera keessaniiti moo kan isin fayyise? Yesuus da'uu kadhannaa keessan, sooma keessan, dafquu keessan, kennaa adda addaa kennuu keessan, faarfachuu keessan, lallabuu keessan moo kan isin fayyise? Sana dura fayyitan. Otoo kun hundumaan raawwatin fayyitan moo amantanii fayyitan moo Waaqayyo isin fayyise moo ilaalee adeemsa keessa hojii kee dhama'uu kee tattaafachuu keetiin Waaqayyoon gamaggama sana keessatti fayyina argatteela. Fayyina galmeessifnee laabboloota koo isa kana laaluun barbaachisa. Kanaaf bishaaniin namoota cuuphuu dhufe. Namoota gidduudha egaa. Yesuus Kiristoos namoota Yohannis cuuphan cuuphaa jiru iyyuu garas kan dhufe waan ta'eef namoota gidduudhaan yeroo itti ba'u yeroo dhufu adda ta'e, ulfinni sarara jiru adda ta'e. Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun sadanummaan bara baraan kan wajjin jiraatan kana kan Yesuus adda ta'e waan ta'eef nutti dabalamuudhaaf dhufe waan ta'eef nu gargaaruudhaaf dhufe waan ta'eef obboleessa keenya hangafaa jedhee barreessani Ibrootaa boqonnaa 2 irratti akka jagafa akkuma ijoollonni mucoolionni dhiiga fudhatanii foon fudhatanii abbaa fi haadha irraa dhalatan sana nama ta'e foon uffatee foon fakkaatee nama fakkaatee osoo hin taane nama ta'e waan ta'eef Yesuus Kiristoositti dabalamuudhaaf waggaa 30tti akka cuuphameedha. Sagalee Waaqayyoo kan dubbatu akkuma cuuphameen tajaajila isaa akka jalqabeedha waan ta'eef kanaaf umuriin illee hin kaa'amu. Namni amane taanaan battala sana cuuphamuu danda'a. Akka hin dogoggorre cuuphaa fi amantii koo nafa seedhee akka walitti hin daaneef garuu sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan immoo yeroo fudhannee yoo turree cuupnes rakkina hin qabu. Gaafa cuupne sana miti fayyinni isaa fiixan kan bahu guutuu kan ta'u. Gaafa amane sana namtichi fannoo irratti Yesuus wajjin fannifame achumatti amane achumatti
dhugaan baamee fi achumatti isa mane sana immoo ofiifaatii dhugaa bahee Yesuusis immoo dhugaa bahee dhugaan siin jira dhugumaan sitti mar'ana wajjin jannata keessatti argamte. Kanaaf jannata keessa mootummaa Waaqayyoo kan nu galchu kan nu dhaalchisu hojii nuti hojjennu osoo hin taane hojii Yesuus Kiristoos nuuf hojjete kennaa Waaqayyoo araara Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo nagaa Waaqayyoo nuu kenne qofaadhaan Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:33 irratti akkas jedha. Inni akka ani bishaan hin cuuphuuf na erge sun maal jechaa jira? Inni akka ani bishaan hin cuuphuuf bishaan Yohaannis cuupha jechaa jira. Waaqayyo abbaan na erge jechaa jira. Inni na erge sun bishaan akka hin cuuphuuf na erge sun isa inni hafuura qulqulluudhaan cuuphuu jedhee anatti hime. Isa inni hafuura qulqulluudhaan cuuphu kan jedhame isa kan jedhame yookaan inni kan jedhame waldi yookaan Yesuus Kiristoos kanaadha jechuudha. Yesuus Kiristoos kanaadha jechuudha. Luqaas boqonnaa 3:16 Maarqos 1:8 irrattis kanaadha kan argamu. Luqaas boqonnaa 3:16 Maarqos boqonnaa 1:8 hafuura qulqulluudhaan ibiddaan hin cuupha kan jedhame. Kanaaf Waaqayyo abbaan kan na erge kan inni dhugaa naa bahe maalidha? Isa nan bishaan hin cuuphu sana Kiristoos sana yookaan Yesuus sana naan jedha. Maqaan gooftaa Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:1-2 irratti maal jedha? Yesuus yemmuus Yohaannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuuphas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuus maal godhe hin bare. Yesuus yemmuus Yohaannis cuuphaa irra kan caalu bartoota dabalachaa warra sattamanaan duuka buutota dabalachaa warra duukaa bu'an bartoota isaa dabalachaa cuuphas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuus hin bare yookaan Yesuus hin beeke. Yesuus namoota baay'ee sonaan baay'een duuka bu'aa jiru bartoota baay'ee dabalataa jira. Bartoota sanas immoo warra dabalate sana immoo cuuphaa akka ture maal godhe hin bare. Sanannaa jedhu Yesuus Kiristoos ofii isaatii bishaan keessa galee yookaan bishaan keessatti cuuphee osoo hin taane abboommii kenname sana seerrata kenname sanaan abbaan qabeenyichaa isaadha abboommiin isaadha waan ta'eef abbaan abboommii sanaa cuubsisaa ture jechuudha. Karaa isaatiin ajaja isaatiin abbummaadhaan kana kan raawwachiisaa ture Yesuusidha jechuudha. Akkuma namni tokko fakkeenya salphaa hin fayyadamu mana yoon ijaarradhe yookaan yoo ijaarrattan mana bayeessa jaarrate makoonnin bara bayeessa jaarrate corqituun mana bayeessa jaarrate yaadashiin jechuu danda'ana. Garuu yaadashii miti mana sana kan ijaare makoonnin miti mana sana kan ijaare qaamota ogummaa qaban sanatu ijaare abbaa qabeenyaa sanaa ta'uudhaaf. Kanaaf bartoota isaa cuubsisaa ture Yesuus Kiristoos. Kutaa kanatti immoo kan biraan argina waan ta'e inni nuun ibsa waan ta'e. Warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuus Kiristoos hin bare yookaan hin beeke utuma ta'uyyuu jedha bartoota isaatu cuuphe malee Yesuus ofii isaatii maal hin goone hin cuupne. Kanaaf cuuphaa akka ture kan jedhu gabaasti kun innaa gabaafa hordoftoota sana duuka buutota isaa sana akka cuuphaman gochaa ture abbummaadhaan. Kanaaf bartoota isaa cuubsisaa akka ture dubbata. Isa xumuraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:40 irratti akkas jedha. Yesuus ammas gama Yordaanos iddoo Yohaannis duraan itti cuuphaa ture dhaqee achi bubbule. Kanaaf gama Yordaanos deddeebi'eera wangeelota wal fakkaatoo keessatti itti cuuphaa ture jechaa jira waan ta'eef achi bubbule jedha. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo gaa wangeelota arfan keessatti wangeela Maatewos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaas fi wangeela Yohaannis seenaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seenaa amantootaa seenaa miti amantootaa achi keessatti wantoota hojjetaman wantoota ta'an hundumaa wantoota barsiifame keessaa waa'ee cuuphaa bishaanii fudhannee haala kanaan ilaalleera. Yeroo itti aanu immoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e hojii ergamootaa jalqabnee ergaawwan keessattii fi tarii yoo mul'ata Yohaannis qaqqabe yookaan ergaa Yohaannis keessatti goolabamuu danda'a. Waliin ilaallaa. Ayyaanni Waaqayyoo hunda keenyaa gargaaru. Eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyoon na gargaariyaanis si'a lammaffaadhaadhuma ganamas tajaajileera waa'ee cuuphaa kana ammas immoo isa kanaadha. Waaqayyoon nu gargaara. Wal qabsiifnee wanta mataa jiru kanaa wajji yoo laalle bayeessaa
wanti gadhiifamaa jiru, wanti poosti ta'aa jiru, bishaan nu fayyisaa, cuuphaan tokko nu fayyisa jechaa jiru. Garuu yeroo yeroodhaan cuuphuu, guyyaadhaan cuuphuu, ji'aan cuuphuu, torbaniin cuuphuu wantoota baay'eedha. Isa kana laallee qixa sagalee Waaqayyootiin fudhachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Nagaan Waaqayyoo mara keessaniif haa ta'u. Waliif daddabarsaa namoota adda addaa warra mana warra namanne dhiyoottan keessa warra ta'aniifis maal godhaa dabarsaati ergaa kana laadhaan isiniin jechuu barbaada. Eebbifamaa.